Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuu beeksise. Waboon zooniin kaabaa tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa hedduu du'aan madoona dabeeraa jedhe. Haala kanaan gaafa guraandhala 11 bara 2026 kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee iddoowwan haraa Wadaa'ee fi Raasaa Urruuqqee jedhamanitti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 2 fi milishoota 4 battalatti ajjeesuu beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina Arsii bahaa aanaa Gunaa keessatti tarkaanfii gaafa guraandhala 10 bara 2026 fudhateen loltoota bilisiginnaa 2 battalatti ajjeesuun 3 madeessee 2 ammoo boojii isaa beeksiseera. Kana malees qawwee keemmiin 2 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaas gama isaatiin godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu ganda Buukee Hennaatti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa Siriyeeffii tokko guutummaa isaanii barbadeessuu ibseera. Godinuma kana aanaa Qondaalaa ganda Gaara Arbaa bakka addaa Koomsii jedhamutti haxxee hidhuudhaan loltoota mootummaa haleeluun du'aa fi madoodhaan adabuun iznaayiparii tokkoo fi qawwee keemmii hedduu irraa hiikkachuu waboon beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa kun godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ganda Booleettis gaafa guraandhala 11 bara 2025 tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 10 battalatti ajjeesuun 12 madeessuu ibseera. Mootummaan bilisiginnaa tarkaanfii waboon fudhadhe jedhu ilaalchisee waan jedheen qabu. Oduu keenya itti aanuun faannoo qofaa utuu hin taane Shaabiyaa fi TPLF nu waraanaa jira jechuun naannoo Amaaraa himate. Naannoo Amaaraatti lola hamaa adeemsifamaa jiru ilaalchisuun naannichi ibsa baaseen Eertiraa fi TPLF cimsee balaaleffateera. Kan wal waraanaa jirruun finxaalessa waliin qofaa utuu hin taane Wayyaanee fi Shaabiyaa waliinis akka ta'e uummanni beekuu qaba ka jedhe biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa Eertiraa cimsee ibsa isaa keessatti balaaleffateera. Walitti bu'iinsi yeroo ammaa naannoo Amaaraas ta'e Itoophiyaa guutuutti mul'atu hooggansi ka kennamuu fi loojistikiin ka dhiyaatu Maqalee fi Asmaraa irraa ta'uu uummanni keenya beekuu qabaa jedhe. Ergamni garee baandaa fi finxaalessa kanaa garee Walqaayit, Salaamtii fi raayyaa weeraruuf uummatee walitti bu'iinsa uumuun raayyaa ittisa biyyaa gara daangaa imalu godinaa fi aanaalee irratti danqamee akka turu gochuuf yaalaa jira jedhe. Ta'us mootummaan dhorkaa malee akka iddoowwan kanneen to'atan mijeessuuf lolatti akka seene caqase. Waan kana ta'eef lolli goonu ergamtoota isaanii kataan baandaa keessoo fi humna finxaalessa waliin ta'uu baree uummanni keenya naannoo isaa dammaqinaan akka eegu waamicha goonaa jedheera. Gama biraatiin saartiin sochii uummata Amaaraa abin naannoo Amaaraa keessatti sochiin adeemaa jiru humnoota kaaniin butamaa jira jechuun furmaanni siyaasaa akka barbaadamu waamicha taasiseera. Paartichi ibsa baaseen naannicha bakkeewwan tokko tokkotti walitti bu'iinsi hammaachuun irra deddeebiin rakkoon namoomaa mudataa jira jedhe. Dhaabichi ibsa isaa kanaan bakkeewwan naannichatti qaamoleen nageenyaa murtaa'an dhibuu fi hojiin seera kabachiisuu laafuun isaan uummata naannichaa gatii guddaa kaffalchiisaa jira jechuun himate. Koreen hojii raawwachiiftuu abin marii dhimma waqtaawaa irratti mareetee ibsa baase kanarratti hidhattoota naannicha keessa socho'an uummata naannichaa akkasumas mootummaa naannichaa fi federaalaa waamicha dhiyeesseera. Nagaa fi tasgabbiin naannicha keessa yeroo muraasaan mul'atee ture dhibbana sochii hidhannoo ammaateetti jijjiiramuu danda'eera jedha. Sochiin hidhannoo naannicha keessatti taasifamu qabsoo uummata Amaaraa bu'uura dhabsiisuun sirna keessaa akka baasu akka ta'e paartichi cimsee ibseera. Kunis uummata naannichaa jaarmiyaa hoogganaa yaadaa akka dhabsiisuu fi mootummaa dhabeessa akka godhudha jechuun dubbate. Siyaasni walitti bu'iinsaa fi waraana makate gaaffii uummata naannoo Amaaraaf deebii hin fidu jechuunis ibseera. Humnoota naannicha keessa socho'aniif jechuun ergaa dabarseen ammoo sochii hidhannoo maqaa uummata Amaaraatiin godhamu kanneen harka keessa naqatan itti baay'achaa jiraachuu hime. Kanarraa akka ka'e sochii hidhannoo keessa humnoonni jiran filmaata karaa nagaa fi furmaata siyaasaa akka godhan waamicha dhiyeesseera. Abin humnoota naannicha keessa socho'an ka jedhuun maqaadhaan hin eerre. Ibsa isaa kanaan paartichi uummanni naannichaa balaa yeroo ammaa itti aggaamame keessaa ba'uu qabaa jedheera. Uummanni keenya gaagaama seenaa kana keessaa ba'uuf qabsoon godhu galma akka ga'uuf carraaqqii walirraa hin cinne ni goona jechuun ejjennoo isaas ibseera. Abin mootummoonni naannoo Amaaraa fi federaalaa gaafatama seeraa fi siyaasaa akka baatan waamicha dhiyeesseera. Mootummoonni naannoo Amaaraa fi federaalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennuu akka qaban ka gaafate paartiin kun uummanni nagaa isaa akka tikfatu ga'umsa dhaabbilee irratti hojjechuun nageenya namoomaa eegsisuun
gaafatamummaa isaanii akka baatan gaafateera. Nageenya naannichaa irratti kanneen ga'ee qaban seenaa keessatti warra diinota keenya ta'an waliin kan hiriiranii fi uummata irratti gantummaa akka raawwatan jiru jedheera. Itti fufuun Abiin faallaa kanaa gaa'ila abaarsaa diinota faana godhamu kan lagatan jiraachuu ibseera. Walqaayit, Salaamiitii fi Raayyaa to'achuuf kan yaade TPLF garee finxaalessa naannoo Amaaraaf ergamni kenne keessoon walitti bu'iinsa uumuun raayyaa gara daangaa deemu godinaa fi aanaatti koommatee akka turu yaadameeti jechuun himate. Abiin ibsa isaa kanaan gama mootummaa goree deebii kennuu yaaleera. Abiin gama isaan sochiin hidhannoo naannicha keessaa deemaa jiru humnoota diinummaan Itoophiyaa fi uummata keenya irratti qaban walitti firoomse jechuun ibseera. Humnoonni kun garuu kam akka ta'an ifatti hin ibsine. Garuu seenaadhumaan iyyuu diinota jechuun farrajeera. Paartichi ibsa isaan humnoonni kun uummata Amaaraa nagaa dhowwuu fi biyya diiguuf kan socho'an akka ta'e hubanneerraa jedhe. Sochii hidhannoo kaayyoo dinagdeef fayyadamaa akka jiranis ibsa isaa keessatti hubachiisee jira. Oduu keenya itti aanuun baankiin biyyaalessa Itoophiyaa fooyya'insa garaa taasisu ibse. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa maamiloonni herrega sharafa alaa qaban osoo viizaa fi tikkeeta xiyyaaraa hin gaafatamin kaardii sharafa alaa ittiin kaffaluu danda'an akka qabaatan eeyyame. Kanaan dura akkaawuntii sharafa alaa banachuuf $100 kaa'uun dirqama ture jechuun dirqamni kun amma hafuu isaa ibseera. Baankiin biyyaalessaa roobii guraandhala 11 bara 2026 maallaqa alaa qabaachuun ergachuu fi itti fayyadamuu ilaalchisee qajeeltoowwan duraan turan fooyya'insa hanga tokko taasisu ibseera. Baankichi qajeeltoowwan adoolessaa 2024 fooyya'insa sharafa alaa ilaalchisuun baasee irratti dhaka fooyya'insa taasise. Qajeeltoon kitaaba magariisa jedhamuun waamamu kun adoolessa 2024 yeroo riifoormii dinagdee biyyattii keessatti hojiirra ooluu eegalee labsame. Qajeeltoon sun sharafi alaa olaantummaa mootummaan to'atamuu jalaa ba'ee haala gabaa jiruun akka murtaa'u ayyame. Fooyya'insa taasifames riifoormii dinagdee faana jijjiirama sharafa alaa irratti bara 2024 taasifame keessaa akka qaama tokkootti ibseera. Fooyya'insa taasifame kanaan daldalli sharafa alaa irruma caalaa akka guddatuuf yaadamuun hojiirra akka oolan ibsi baankichaa ni mul'isa. Hojimaata kanaan dura tureen baankonnii fi biirooleen sharafa alaa kaardii kaffaltii idil-addunyaa raawwachuuf ka gargaaru ka kennan maamiloota isaanii gara alaatti imalaniif ture. Kaardii sharafi alaa irratti kuufamuu danda'u argachuu namoonni barbaadan tikkeetta imala gara biyyoota alaa fi viizaa dhiyeessuutu irraa eegama ture. Haalli kun akka lammiileen Itoophiyaa karaa onlaayinii meeshaalee adda addaa biyyoota alaatti hin bitannee fi maamila ta'anii galmaa'uun tajaajila fedhan akka hin arganne taasiseera. Baankiin biyyaalessaa fooyya'insa amma taasise kanaan kaardii herrega idil-addunyaa argachuuf imala gara biyya alaa akka aldureetti kaa'amee ture haqeera. Baankonni maamiloota isaaniif kaardiiwwan herrega sadarkaa idil-addunyaatti fudhatama qaban akka baafatanii fi bu'uura gaaffii abbaa herregaan viizaa fi tikkeetta imalaa osoo hin gaafatamin sharafa alaa akka irratti galchaniif akka eeyyama qajeelfama haaraa irratti eerameera. Kaardiin baankonni kennan kun kaffaltii biyya alaaf karaa onlaayinii yookaan dijitaalaan taasifamuufis tajaajila akka kennu ta'uu akka qabus baankiin biyyaalessaa ibseera. Akka ibsa baankichaatti kaardii herrega idil-addunyaa kana argachuu ka danda'an maamiloota akkaawuntii sharafa alaa qabanidha. Baankichi akkaawuntii sharafa alaa baafachuuf dirqama $100 kuufamuu qaba ka jedhus kan hambise yoo ta'u, doolaara hangamtu kuufamuu qaba ka jedhu baankonni akka murteessan eeyyamni kennamuuf ibseera. Akkaataa qajeeltoo haaraa fooyya'ee ba'e kanaan kaardii kana argachuuf viizaa fi tikkeetta imala xiyyaaraa dirqama ta'uun hafeera. Qajeeltoo duraan tureen namoonni wallaansa fayyaaf gara biyya alaa imalanis sharafa alaa argachuuf viizaa yoo danda'ame ammoo tikkeetta imalaa akka dhiyeessan gaafatamu. Akkaataa qajeeltoo haaraa kanaan namoonni wallaansa fayyaa fi barnootaaf gara biyyoota alaatti imalan viizaa fi tikkeetta xiyyaaraa osoo hin dhiyeessin haga $20,000 argachuu danda'u. Fooyya'insi baankiin biyyaalessa Itoophiyaa taasise ka biraan akkaataa lammiileen Itoophiyaa maallaqa gara alaa ergan irrattidha. Qajeeltoo haaraan kun maamilli herrega sharafa alaa qabu haadha warraa fi kaffaltii barnootaa ijoolleef wallaansa fayyaaf akkasumas imalaaf akka ergu eeyyameera. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa firoota isaanii biyyoota alaa jiraatan gargaaruuf hanga $3,000 gara biyyoota biraatti erguu danda'u. Sharafa alaa kana erguuf sababa amansiisaa ta'e dhiyeessuu akka qaban qajeeltoo kanarratti eerameera. Imaltoota $10,000 caalaa qabatanii gara Itoophiyaa seenan irraa daangaan gumurukaa kaa'amee ture akka ka'u qajeeltoo haaraa kana keessatti ibsameera.
Oduu keenya itti aanuun Finfinneetti aangaa'onnii fi jiraattonni yakka malaammaltummaan shakkaman to'annaa jala oolfaman. Magaalattiitti ji'oota 6 darban keessatti aangaa'onni mootummaa fi namoonni dhuunfaa malaammaltummaan shakkaman 3,180 to'atamaniiru. Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee shakkamtoota yakka malaammaltummaa qarshii 300,000 shakkaman qondaalota mootummaa fi namni dhuunfaa hojii daldalaa irratti bobba'ee to'annoo jala oolchuun qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuu beeksiseera. Shakkamtoonni kunneen hoogganaa garee bittaa biiroo miidhaginaa fi misooma magariisaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Alamsaa Takalaa Hayimaanotii fi namni dhuunfaa hojii daldalaa irratti bobba'ee obbo Saamu'eel Malaakuu ta'uu odeeffannoon poolisii irraa argame ibseera. Akka ibsa poolisiitti obbo Saamu'eel onkoloolessa 2 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhiyeessii buufata biqiltuu irratti ba'ee caalbaasii injifachuun turan. Itti aansuunis adeemsa bittaa biiroo sanaan gara fuulduraatti ba'u keessatti dursa akka isaaniif kennamuuf hoogganaa garee waliin marii seeraan alaa ta'e gaggeessan jechuun ibseera. Obbo Saamu'eel fulbaana 4 bara 2018 cheekiin birrii 300,000 hoogganaa garee bittaaf dabarsee osoo kennaa jiru qorannoo garee hordoffii fi poolisii kutaa magaalaa Yekkaan to'annoo jala oolan. Kanaan walqabatee kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa magaalichaa bara 2018 miseensota mana marichaa wayita dhiyeessan hooggantoonnii fi hojjettoonni naamusa cabsan hedduu maamiltoota rakkisaa turan gaaffii malee gaafachuun akkasumas dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa jala jiran keessatti gocha badaa adda addaa irratti bobba'an 3,180 ol to'annaa jala oolfamuu ibsaniiru. Namoonni itti gaafatamummaa seeraa jala oolfaman keessaa 61 aangaa'ota olaanoo 126 ammoo hooggantootaa fi itti gaafatamtoota akkasumallee namoonni 3,000 ol hojjettoota ta'uun ibsameera. Kantiibaan itti dabaluudhaan tarkaanfiin kun kenniinsa tajaajilaa keessatti iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf akkasumas namoota adeemsa kenniinsa tajaajilaa keessatti naamusa badaadhaan shakkaman irratti kan fudhatame ta'uu isaa ibsaniiru. Kana malees itti aanaa hoogganaa biiroo misoomaa bulchiinsa lafaa magaalaa Finfinnee duraanii fi Daayiriktarri dhimma yakkaa biiroo haqaa magaalichaa dabalatee hooggantoonnii fi hojjettoonni 11 guyyoota muraasa dura malaammaltummaan shakkamanii to'annoo jala oolfamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.